Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftan. An Dr. Birboo Caalaati. Har'a akkanaan dhufe uumama ajaa'ibaa tokkoon wal isin barsiisuufan dhufe. Innis maalidha? Bishaan kan gamaa gamanatti argaa jirtan inni adiin daandii karaa birgaatinis karaa bitaatinis argitan kun bishaan ciisaadha. Kallattii lachaniinuu kan mul'atu kun bishaan ciisaadha. Kan inni itti argamus Oromiyaa godina addaa aanaa Sabbataa Hawaas magaalaa xiqqoo Tafkii jedhamtuu fi Awwaash Balloo jedhamtu gidduutti argama. Lafti kun kan inni argamu akkuma isiniin jedhe magaalaa kana lamaan gidduutti yoo ta'u fageenyi inni bakki kun Finfinnee irraa qabu naannoo kiiloomeetira 35ti. Daandiin kun gidduu bishaanii bahu kun daandii guddaa Finfinnee irraa ka'ee gara magaalaa Jimmaatti deemurra. Egaa akkuma argaa jirtan bishaan kallattii lachaniin mul'atu kun kallattii lachaniinuu hanga ijji namaa ilaaltee fixuu hin dandeenyedha. Gamarraan akkuma argitan fagoorraan gaara wayiitu mul'ata. Kallattii kanaanis akkasuma. Egaa bishaan kun ganna gannadha kan inni jiraatu. Yeroo bonaa akkuma roobni gadi galeen yookaan baay'inni roobaa xiqqaachaa dhufeen bishaan kun gadi dhataa deema. Boodarras deemee kara laga guddaa Awwaash jedhamutti gala. Gariin isaa garuma lafaatti gadi liqinfama. Egaa namoonni naannoo kana jiraatan illee hedduun isaanii yeroo roobni baay'ate mana isaanii bira ga'uudhaan mana isaanii keessaa isaan kaasa. Gariin ni godaan, gariin achumatti mana isaanii keessatti waan wayii ijaarratanii achi keessa jiraatu. Egaa kun jireenya akkanaas ni jira jechuu dandeessu. Eeyyen ni jira. Namoonni mana isaanii keessatti qooxii waan jedhamu ijaarratanii achi keessa jiraatan illee ni jiru. Kaan ni godaanu. Egaa lafti diriiraan kun maalidhaaf oolaa jettanii gaafii isinitti uumuu danda'a. Lafti diriiraan kun qonnaaf oola. Qote bulaan naannoo kanaa akkuma bishaan lafa kanarraa gadi galeen duuba deemee midhaansaa facaafata. Baay'inaan midhaan isaan qotanis misira, shumburaa, gaayoo fi midhaan dheedhiiti. Hedduminaan kan isaan facaafatan. Qote bulaan naannoo kanaallee sooreyyiidha jedhamu. Sababni isaas gosni midhaan nyaataa naannoo kana qotamu misiradha. Misirra immoo gatiisaa ol ka'aadha jedhamee waan yaadamuuf qote bulaan naannoo kanarree sooreyyiidha jedhameeti yaadama. Haa ta'uti garuu haalli jireenyaa isaanii saama'u kan nama gaddisiisudha. Maaliif jennaan lakkoofsuma ganni dhufeen mana isaanii keessaa bahanii godaanuu jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Egaa haa ta'uti garuu immoo uumamni kun baay'ee nama dinqa. Lafti kun bona lafa diriiraa ta'ee mul'ata. Ganna garuu akka kanatti bishaaniin guutameetoo taa'a. So anis har'a kanumaan isinitti himuu dhufe. Oromiyaa ka waan adda addaa qabdi bal'oodha. Haalli teessuma lafa ishees illee garaagaraa. Naannoon kun magariisa, naannoon kun akka kanaan kinoo bishaaniin uwwifamee argama. Kanaaf anis tarii namoonni naannoo kana hin beekne yoo jiraattan naannoo kana akka isin bartaniifan isin daawwachiisuu barbaadee fayyaataa warra chaanaalii keenya haaraa taatan ammas subscribe gochuu hin dagatinaa. Nagaan tura. Sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu siyoon bifa mootii dukkanaa sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu. Yo que rasi dabe, entonces vi maleza.
ijaan kakametti dugdaadha kobeessa dachii badaadha kuufa godoo ilmaan hiyyeessa barabaraaf 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 kabaja keef ulfina keef nuti ilmaan kee jiraan inni raartu isheen hoytu sichi ilmaan kee jira biyya taatee birru Oromiyaa biyya bishee garbaa Oromiyaa biyya lemoo qiltu Oromiyaa biyya alii birraa Oromiyaa. Ifamooti dukkana soona jireenya gammachuu kan keessi achiisi ana yeroon ulfina kee galchuu ifamooti dukkana soona jireenya gammachuu kan keessi achiisi ana yeroon ulfina kee galchuu